نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. أبليون إسلاما ربين كنا سبحانه وتعالى وانت نؤمف أكا إسا قبروا في نؤمو إسا قبروا كقبنو بيكم سرت ميركنويني تأوقبا وان ربين اتين قبر سن كبيكم سا غايات irraa qabnu ka ta'uu qaba jechuun ibaadaa dalaynu takka beekumsaan ka dalaynu ta'uu qaba, wallaala ka qabnu ta'uu hin qabu. Fakkiif yoo kalaallu taate salaata haa ta'u, sooma haa ta'u, ibaadaa adda addaa waan dalaynu maraa waan achi keessatti dalaynu san ka beeynee dalaynu ta'uu nurraa barbaachisa jechuudha. Yoo hin ta'in yoo dogoggora agartee ka goonu taate waan san keessatti yoo beekumsa irraa hin qabne qajeelchachuu hin dandeenyu. Kanaafuu fiqh al-ibaadaat agartee ibaadaa dalaynu tokko beekumsaan dalayguun nurratti agartee dirqama ta'a jechuudha. Fakkiif salaata haa laallu. Fakkiif kenne salaanni muslima agartee tokkorratti dirqama. Nama agartee guddaa ta'e jechuun muslimni tokko yoo agartee haala buluugaa ga'e irratti dirqama ta'a salaanni. Salaata dhiisuu hin danda'u shuruuxa isaa guuttatee jechuudha. Kanaafuu meemaa inni shuruuxni salaata keessatti osoo salaanni tokko hin salaatamin namni tokko osoo hin salaatin shuruuxa guutuu isarraa barbaachisu jira. Kana keessa muslima ta'uu qaba jennee jirra. Kana keessa awraan isaa qaamni saalaa isaa ka agartee hin mul'anne ta'uu qaba. Ammas yeroo inni salaata salaatuu barbaadu sun ka seene ta'uu qaba. Fi kanneen ka fakkaatu shuruuxa sharxiilee yookaan ammoo ulaagaalee 9 qaba salaanni. Insha Allah yoo Rabbi jedhee kutaalee kanneen boodaan dhufutti takka takkaan shuruuxa salaataa, arkaana salaataa, ammas waajibaata salaataa fi fakkaataa isaa yookaan ammoo sunana isaa takka takkaan babbaysinee laalla jechuu Rabbi jedhe insha Allah. Rabbi ittiin nu haa ga'u. Kanaafuu mee kutaa kana keessatti waliigalatti ibaadaa tokko dalaguun beekumsa irratti mirkanaa'u qaba ka jedhe haa laallu. Fakkiif kennee salaata kennee jirra. Shuruuxa salaataa keessaa sharxiin salaata keessatti guutamuu qabu keessaa agartee 9 keessaa muslima ta'uu qaba jennee jirra. Awraan isaa ka dhokate ta'uu qabne jennee jirra. Ammas salaanni inni salaatuu barbaadu sun yeroon isaa ka seene ta'uu qaba. Ammas yoo ka jennu taate kara qiblaa fuula isaa kara qiblaa deebisee salaatuu qaba. Mee haa jennu fakkiif namni tokko salaata magribaa salaatuu barbaade. Salaanni magribaa yeroon isaa eega aduun dhiite boodaan seena. Salaanni magribaa eega aduun dhiite boodaan seena. Namni kun ammoo salaata magribaa salaata jedhee osoo aduun hin dhihin ka'ee salaatatti seenee salaate. Salaanni isaa qeebalama qaba hin qabu. Maaliif yeroon isaa hin seenne sharxii salaanni kun guutachuu qabu keessaa tokko hin guunne. Kanaafuu salaanni kun irraa hin qeebalamu jechuudha. Akka salaata magribaatitti irraa hin qeebalamu jechuudha. Salaata magribaatitti isaa hin laakkaa'amu jechuudha. Ammas qiblaan karana akka ta'e ni beeka namni kun. Lakki garana deebi'ee salaata yoo jedhee salaate qiblaan karana akka ta'e osoo beeku karana deebi'ee osoo salaate salaan isaa sirraa waan ta'u qeebaltiilleen argatu jechuudha. Akkasumas kaafirri tokko osoo umrii isaa osoo hin islaamayin salaataa bahe salaata waan isa keessa guutamu hundaa guutee osoo islaamummaa hin qabaatiin qofa osoo salaate salaan isaa bu'aa hin qabu jechuudha. Ammas salaata keessatti ka guutamuu barbaachisu sharxiin guutamuu barbaachisu keessa xahaaraan jiraachuudha. Namni xahaaraa hin qabne
طهارة نمن قبني يوكا أمو هن قل لنا هن قبني صلاة إساس الراوان تو كنافو يا أبوليوان إسلاما صلاة كينا يوكا أمو عبادة كينا صوم هاتو زكاة هاتو حجي هاتو عمره هاتو طواف هاتو أقلتي وان عبادتي لاكو مهند إساتو وان دلينو سن بكم سرتي ميركانويني كدلينو تأو قبا ولا لرتي ميركانويني كدلينو تأو قبا مالي في يوكا بلي سنوتاتي أكاتا اتك أجل فنو بينا إن شاء الله كتا كنا آنوت اتجيسنا كنا آنوت اتجيسنا مي أركان السنين الله واجبات السباب سنين الله يودو غور أكمل أجل فرد جتشوف كنا كفكاتو تلا الله ربنا كنا سبحانه وتعالى أجنو هاجو هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم